Badwa kakek. Ani kanan nufayasuma kanan madulle church makana makan ko warti jedama. Waaqayyo wanta guddana godhe maqaan isaa eebbifamu. Hallelujah. Yesus guddaadha. Warri waaqayyo abdattanii mana baatan sodaatina. Hallelujah. Yesus barabaraan jiraatadha. Hallelujah. Wanti waaqayyo naaf godhe torbee roobii darbeerra daa'imti koo baay'ee dhukkubsataa ture. Yesus guddaadha. Maqaan isaa eebbifamu. Kan dhukkubsataa ture ittumaan ture aduu jimaataa mana yaalan geesse ture. Kanan geesse taayifood oobadhaa fi dhibee kan daa'ima dhukkubsatu maalidha inni? Saambaa michiidha naan jedhan. Kazzaa qoricha wayii kennaniifi turanii kan qorichallee kennaniif homaa gochuu hin dandeenye daa'imti koo baay'ee dhukkubsataa ture. Kazzaa ittumaan bubbulaa gaafa sanbata barii akka badaa dhukkubaa ture torbee har'aa jechuudha. Kazzaa kan dhukkubsate baay'ee keessi koo cannaqamaa ture gara paastariitti dandawwale. Paastarii silkii koo hin beekuyyuu ture. Eloo warqii maal jettee nakuma siin dawwalaa koo gara manaatti deemaa jira naan jedhan. Yesus jiraatadha. Hallelujah. Maqaan isaa guddaadha. Namni maqaa isaa waan maxxan hin qaanoftani. Yesus jiraatadha. Wanta lallabamaa turellee nageenye torbee irraa jechaadha. Wanta faarfatamellee keessi koo nageenye. Sagantaan kan xumurame paastarii eegatanan daa'ima koo fudhadhee gara biiroo seene wanta daa'ima kanatti bu'u argaan ture hanqaleessa galgalaa kadhachaa tanan ture daa'imni kee ooleera jedhanii bishaanillee kanuma isaanii fuudhanii irratti salliyanii daa'ima koollee ofirratti baatatanii salliyaniif jecha. Kazzaa daa'ima koo baadheen galee waaqayyo amanee tanan baadheen galee kanan baadhee galee daa'imni koo galee minaanillee nyaate in taphatellee in kolfellee Yesus naa galateeffadha. Ittiin koo kasaa angara cherchii galgalaatti deebi'uun barbaanne koomee cherchii galgalaa kana hin deebinaa naan jette. Daa'ima kana baadhee gaafa cherchii deemaa jiru. Awwaalee gubbaa gaafan ga'u daa'imni bakka gogeera nama du'aallee argee beekuyyuu ture. Yesus jiraatadha. Ameen. Kasaa daa'imni kun maal ta'eera qoymee dhaabadhu. Daa'imni iji isaallee hin jiru gogeera qoy buufadhu daa'ima kana naan jette. Kasaa daa'ima kana yoo nan buufadhu daa'imni nama du'aa argee beeku dhugumaan daa'imni koo iji isaallee garagaleera harki isaallee kun akkanaan gogeera ture. Kasaa du'aan baadhee mana kee deemaa jira keessa koottan jedha. Du'aan baadhee mana koo deemaa jira waan ta'eef mana keerraas garagaree hin galu. Yoo dhugumaan eebbistee naaf kennite ta'e daa'imni kun maqaa Yesuusitiin mana keenya seenaa fayyaa baadhee galuun qaba jechaan keessa kootti gungumaa dhufe. Kazzaa daa'ima kana baadhee kun duuba sanan taa'aa ture yeroo nan dhufu muluutuuf marra'aa ture. Kazzaa daa'imni kun alatti illee gadi hin ba'aan ture hin jiru ture bakka daa'imni dubbatu laafeera bakka du'aadhu. Kazzaa duuba kanatti gaafan ba'u hafteen addanatti natti dhufee natti dubbata. Wanta hafteen naan jedhallee dhagaan jiru ayyaadan deemaa jira. Kazzaa achi duuba kana dhaabbadhee dhugumaan yoo waaqa taate dhugumaan yoo lapheen koo sirratti amanamee jiraate daa'imni koo obboleettii marraatu kanarraa yoo waaqayyo waa'ee daa'ima kootii dubbadhu. Wayiniif immoo daa'ima kana cherchuma kana keessan gatee gala jechaa addana dhaabbadhee dubbataa ture. Yesus jiraatadha. Hidduutan warri waaqayyoon qabdan ammallee Yesus jiraatadha. Kazzaa kanan dhufe duuba sanan taa'aa ture. Gaafa faarfannaan asirratti bahee faarfatamu muluun addanaa kaatee dhufte adda sanitti daa'imni kee hinduu daa'imni kee wanjoon du'aallee cabeera warri si gammadan kana booda hin qaana'u daa'imni kee ooleera daa'imni kee hinduu ati gammadaa galii naan jettee daa'ima kana narraa fuutee dafqa ishiitti xaxaradde ture. Hibboo ture daa'imni Kazzaan dubbatu ture ishii harkatti hibboo'ee kan ishii harkaa deebii armeellee naaf hodhee kanaaf waaqayyo guddaan naa galateeffadha. Wanti nan isiniif dhaamu warri waaqayyo qabatanii mana baatanii sodaatina waaqayyo gooftaan jiraatadha waaqayyo gooftaan karaadha Yesus bara baraan jiraatadha. Kanaaf obboloota koo harka keessanitti qabaata waaqayyo sinaa eebbisnaa jedha paastarii fi muluu harka keessanitti qabaata waaqayyo gooftaan sinaa eebbisu kan macaala dibata addaa sinii
Ameen. Warri gammadan isa dura nama hojii kana waaqayyo bililleessa.